Akkam jirtu kamsaa kana geechan nageenya rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'uun isiniin jedha obboleeyyan koo hundumti keessanuu warroonni biyya keessaa fi biyya alaa jirtan ani nagaadha galata rabbii isin nagaa keessaniin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa akkasuma immoo har'a waan isinitti himachuuf hin dhufe innis maalidha wottan haga dhumaatitti nafaana taa'aadha yaada gabaabaan isinitti himachuun dhufe innis chaanaaliin koo na jalaa waan cufameef baay'ee wantan aareef baay'ee wantanatti dhagahameef gaddanarra ga'e wantanarra ga'e isinis akkanaaf dhageechan isinitti himachuuf hin dhufe chaanaaliin koo maal akka ta'e na jalaa cufame garuu beekuu hin dandeenye durallee kan naaf guddisee kan nafaana xaarii kan nafaana dadhabe isinuma hunda keessanii waan ta'eefi ammas isin na gargaaraa nafaana ta'a isinin jedha obboleeyyan kiyyaa abdii hin kutatanii abdii kutachuun gaarii miti tokko yoo didee gara tokko mokkoruu wayya jedheetuman itti deebi'aa jira malee akkan aariin ittiin deebi'uu ture garuu isin nafaana yoo taatan bakka duraatitti na deebisuu dandeessu nafaana yoo dhaabbattan yoo na gargaartan bakka duraatitti na deebisuu waan dandeechaniifi abdii isinirraa hin qaba waan ta'eefan deebi'ee dhufe jechuudha obboleeyyan kiyyaa chaanaaliin koo na jalaa cufamee sababa maaliitiif akka cufamellee beekuu hin dandeenye guyyaa muraasaaf siif deebi'a guyyaa lamaaf naan jedhanii turanii naaf hin deebisne isa kana ta'eef immoo baay'ee waanan aariif baay'ee waanan gaddee fi haga torbee tokko guute jechuudha banamuu didee obboleeyyan koo baay'een isaaniitillee nafaana cinqamanii nafaana rakkatanii baay'ee naaf yaalanii turanii ulfina guddaa qabdanii naaf galatooma naaf jiraadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya hunduma keessanii nuyi namni kamiyyuu wanta itti laffa'e tokko wanta itti dadhabe tokko yoo jalaa tabalaasha'u yoo jalaa badu baay'ee itti aaraa haa ta'u garuu isa kanaan har'a geenyee osoo hin taane wanti nan hojjedha jettee yaalte tokko wanti nan hojjedha jettee itti dadhabde tokko mana namaa keessa taa'ati baay'ee garaa nama nyaata isa kana ta'eef immoo yoo isin nafaana taatan yoo isin na jajjabeessitanii bakka duraatitti deebi'uu nan danda'a jechuudha annaa chaanaaliin har'aban immoo chaanaalii haarawaa isa kanaan nafaana dhaabbadhaadha nafaana taatii laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan nafaana yoo taatan bakka duraatitti na deeffattanii anis immoo isin cinaa hin dhabamu jechuudha abdiin isinirraa qabas immoo akka bakka duraatitti naaf deebistanii annaa obboleeyyan kiyyaa yuutuubii kanarratti waa baay'ee of eeggannoo godhadhaadha ani garuu wanta narratti cufameef hin beekne haga ammaatitti jechuudha beekuu hin dandeenye wanti ani haga ammaa tureefu sababa isaa nattaa himan jedhee tanan ture sababa isaatis naaf hin deebisne nattis hin himamne umaa gochuun hin dandeenye isa kana ta'eef immoo bakka carraan ani qabu yookaniif kan biraa banuudha malee hin deebi'anatti fakkaanne kanaaf nafaana akka taataniin isiniin jedha hundumti keessanuyyuu namni yoo kaayyoo tokkoof bane wanta baay'eetu nama fattana wanta nama fattane san immoo keessuma darbuudha obsuudha yoo obsa wayitti bahan waan ta'eefi innaa kana waan ta'eef itti deebi'e malee akka ulfaatuun akka wanti yoo itti xaartee itti dadhabde si jalaa badi haga nama aarsu hundumti keessanuyyuu hin beektanii haa ta'u garuu durallee kan ammaan naga'e isinuma harkuma keessanii waan ta'eef ammas harkuma keessan keessa jira waan ta'eefi akka immoo nafaana taatan na jajjabeessitan akka na gammachiiftan isinirraa abdiin qaba maaliif baay'ee ulfaata dhugaan isiniin jedha yuutuubii kana hojjechuu jammaranii duubatti deebi'uun baay'ee ulfaata obboleeyyan ofii kan wal barataniin akkuma namni badaan jiru baay'inaan gaariin isaa as keessa jira kan waliif yaadan kan ofirra darbanii nama biraatiif yaadan nama biraa bira dhaabbatan baay'een isaanii waan jiraniif cufanii ta'u nama kanneen biraayyuu hafuun namatti dhagahama dhugaan isiniin jedha hojjedhee wayirra gahaa osoo hin taane namootuma kanneen biraayyuu hafuun garaa nama nyaatu waan ta'eef kanaaf kanan itti deebi'ee banuu barbaade yoo isin na cinaa dhaabbattanii na jajjabeessitan anis isin faanan jira itti afuufan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa akka immoo nafaana taatanis abdiin qaba ijoollee baay'een keessan
si cinaa jirraa kan biraa banadhu si faana jirraa ayizuu kannaan jettanii keessan ijoollee baay'een dhugaa na jajjabeessitan baay'een keessan jirtan. Innaa galanni keessan guddaadha maqaa keessan yaamee hiffixu waan ta'eefi dhugaa waaqayyo sanaa eebbisuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya hunduma keessanuu jechuudha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Dhugaa osoo kophaa kiyya ta'ee osoo isin jiraachuu baattanii hagam akkanatti dhagahamu hin beekne. Amma baay'ee waan natti dhagameef dhugaa hin beekne waan isin jechuu hin danda'u. Innaa kana waan ta'eef ammas immoo kan wal jajjabeechuu numa jechuudha. Kan wal faana ta'u numa. Ani sababni YouTube kana duras banee fi ofii kiyya ittiin of jijjiiruuf miti. Ofii kiyya ittiin waa ofii hojjetachuuf miti. Lammi keenyaaf sagalee haa taanu, walaa jajjabeessinu, rakkataa haa gargaarru, rakkataa bira haa dhaabbannu, wantuma qabnu waliif haa qoonnu kan jedhu yaanni koo kanan baneef jechuudha. Ammas yoo waaqayyo jedhe kaayyoon koo kaayyoon kiyya inni dhumaa jechuudha isuma jechuudha. Maaliif nama rakkate cinaa dhaabbachuu, wanta qabnu waliif qoonnee wal gargaaruu, wal faana ta'uu kaayyoon koo ammas isuma kana jechuudha. Kanuma duraasanii kaayyoon koo kan jijjiirramee miti ani sanuma jechuudha. YouTube keeyyatu maqaa jijjiirratee na jalaa tabalaasha'ee cufame malee ani sanuma jechuudha. Yoomillee taananii kaayyoon koo kaayyuma isa duraasanii jechuudha. Innaa kana waan ta'eef hin beeku dhugaa rabbii wannan jedhullee hin beeku. Samuuna kana baay'ee tokko waanan aarii keessa turee fi sagaleen kootis na duudee jira. Bakka hin beeku wannan isiniin jedhu hin beeku. Innaa kana waan ta'eef hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana yoo argitan warroota gooddanyoota keessaniif dabarsaadha. Akka subscribe naaf godhanii wal biraan akkanaaf gahan ijoollee baay'ee amma dafee argachuu hin danda'u waan ta'eef maaliif subscribe kanarratti godhee hin jiru waan ta'eef maqaa nama chaanaalii baneef kun maqaa addisii waan baneef isa kanaaf immoo isiyoon cinaa dhaabbattanidha. Kanaan ani isin faana deemuu danda'u wal harkaa qabannee wajjiniin galma gahuu dandeenyuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Isin immoo galaana waan taataniif galaanni yeruma tokkoon divelleqxe jedhee nama badhaasa waan ta'eef akkana badhaastan akkana cinaa dhaabbattanii na gammachiiftan abdiin isinirraa qaban isiniin jedha. Gadda koo kana akkanarraa qooddattan akka na cinaa dhaabbattanii nu usii jirra akkuma dura jettanitti akkana faana taatan abdiin qaba waaqa biraayii. Innaa kanuma fakkaata dhugaa viidiyoo yaada dheeraa dubbachuu hin dandeenyarra dhugaa baay'ee waanan aaree jiruuf jechuudha. Innaa kanuma irratti na faana taa'aadha. Baga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaarra naaf turaadha. Iddoo isin jirtanitti waaqayyo si faana haa ta'uun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Chaanaaliin koo maqaan isaa YouTube 21 kan jedhu kanaan na hordofaan isiniin jedha. Kanaan na baradhaadha. Bakka uumaa wanta isiniin jedhuun qabu kana caala baay'ee waan aaree jiruuf dhugaa rabbiin isiniin jedha. Nagaarra naaf turaadha. Haga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nageenya rabbii bakkuma jirtanitti isin faana haa ta'u. Nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Bye bye.